sinagara. Bara dhaadannoo isaan naa dhaadatan niin harkaa qilleensa irratti yoonii fi asii gabbee magaaluma tana keessaa yoonii fi bee malee as keessaa Ijaarsinaa kan Amalqaayi Najjaash uummata binee. Isin ammoo gaafa ifa gartan ifa harkuufillee teessan hamma boolla seentanii maal ganaa micaaf dhaadattanii miti ganaa isinuu fannifamuu teessan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftotaa fi kabajamtoota Fawziyaatu akkam nagee qabdan jirtan baga jiraattan. Nutis jira alhamdulillah kunoo bakkuma jirtan salaamtaan teenya isin bira hada qabdu jecha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftotaa fi kabajamtoota keenya jirri jirtu isinin jechaadha. Baga jiraattan isinleen nulleen baga jiran alhamdulillah askeenya jirra. Salaamtaan teenya to'annee irraan kaate qilleensarraan barattee isin bira geessuun isinin jaa. Alhamdulillah gahwa hunda khaysa dabarre dufna kuno arras deebine ga alhamdulillah gammachuun dufne aywa alhamdulillah rabbil alamin akkasumatti gaafatiyaate hedduu takka gartee gammachuun akkuma rakkannetti akkuma gartee rakkannee duraan hedduu takka gartee gaddinetti alhamdulillah duraanis ni beena akka rakkanne sanatti rakkoon sana kan hafne bahar abbaan hamza akka bahus eegara biitii waa hunda abdii qabnaa jechuudha. Dhugaadha rakkoo booda bal'oo jira alhamdulillah rabbil alamin bahar uummanni kun qabee rakkoo san keessatti hafaa odoon ta'een ni bahaa abdii qabnaa eegara biitiin alhamdulillah rabbil alamin nuti immoo fardiin teenya gartee bahar bakka san keessatti rakkatee gartee qoonqoodhaan ifa dukkana keessatti hidhamee taa'uun san guyyaa hamma san keessatti isinuu gaanuma beekan. Garuu amma ifaa jettu na yaadachiiste ummata mujrima ummata zaalimoota kana bahar ni beekanii mana isaallee as wajjuma turre dubbiin isaanii bahar isaan irra ka qumaamaa san keessa geessanii cibsan san hangam takka bahar ulfina isaas ni beekanii hangam takka bahar mana isaa yeroo dhufanii hanga isaan inni nama kabajus ni beekanii ummata kabajaa namaan beekne ummata ulfaa namaan beekne ulfaa dhakaa malee ulfaa namaan beektanii har'aan tana galanni bahar jazaan bahar dukkana san keessa qumaamaa san keessa cibsu taate garuu dabartee alhamdulillah rabbil alamin waa hundinuu ni dabartaa garuu rabbiin akka jeetti nama hamtu si yaade tole yaadifti akkasuma dhugaadha isinarraa hamtu yaaddanii bahar inshaallah isinit deebiti alhamdulillah laa kulli hal ربي سبب قولي ربان سن بحر رب بحر نابته عقلته محمد قاعدتي جرتا أيوة عقلته جرا الحمد لله مجان سنة توتك قاعدتي نولي جمتيسي هردفتو تلك جمتيسي أبدين كابا مالك لو قاعدة قاوان كان أوصفيتي وانا تجهزي قاعدتي كابمتو لافتو المالي جزي وكسن اتردك أبدي أقرتو ركو هدو تكديبا مني قاعدتي ديني لين أكسومتي بلو لين نموني برات لين هدو لا قاعدتي بعرف ركمي قاعدتي بربادو جراني فانا لو ما جيران بربادو ما جيران أركتشو ده مدفني ربين قابوف ما تتوقع سيفيدو سبب أقرتني سبب قولي قربان أدمو ما إنسان كيس جرتوتو أبليس مثلا مالي في المنا ما هم تجاران ساعة كومتي أدمو إنسان وججروتو مجان دبته جرا أنا أكاس إنسانة نما أكنا إنسانة جيد دبته جرا هاجلتو مو هدو تكاجلتو مو جمع خيال هدو تكاجلتو فردم جالسن هم دورا هماته أما بودر ركو سنسا وجسينة بدي سنسا وجسينة بودر رجعتي لكم بحر أركي جرتي نياتا تفدون جرو مثلا جرتي لافين سربين كيس خاية قرتي لمبرة فتيها إنسان جلد لقي خيسا فورت تدولون ساسا لا مس قربان مهاريامي قلبي نقول كله ده أيوة جنا سمي سانيس سمي سانيس تنين قربان كنا نظيفة رحمة سنيك أبا أمني رامن وانجا كيسن جرو رامن إيش جرا نما دكان كيسن نما هدا جولة تنالالو ربني أتيتا نسلا أتيجاتا درانو إنسان قرتي إلا تتاري أنا إنسان كده ويدا قرو فتيها أكفيت جتن إن شاء الله تما فتيها جتني دتشي سيرنا سيلوف تاني الحمد لله رب العالمين وهندافو قالني كربيتي الحمد لله أبريك يلي هاجلتو مني نمني نكشمرني فوزيا فاطمة فنبرة دابشترن هيد تودا جولين تنيا هاجلتو مني والله نمو أكو متجرو جوزة تيتي نوجي دابشترني قالوا أنا تواني سنجو سلابويا سنجرتي تلكيا كنا يتيخوتو يوهان مالف نمني يرودا منا هوجي خان يرو واجران بكسن أكو سنجرتي أجلنا دامتي بس دامتي يرو هذا كله نابل بليدتي لكن بكسن تسر الله اللي مالف جنان أتيز يرو قرتي مجانسي مثلا وادفه بكسن لك هان اللي بحر بودو خطو جتشو أبدي مرتة مجان كجونا ميدا سالما هم يدو قرتنا عباسو يتة نولي يادتو أبدي أنن سبوتي ديمو مالك ركو بحر كي سجرتوتو نولي سيادة چيسو دبي ركو لغادا أتي أما نافبتي جرتا الحمد لله قرو نلول تاجتي يادي مالك فاتيا بكتك واتك يورو قدو ديمسان
otu waan sani raawwatine naaf bilbilinaan jettee turte. Ani warra mana kana jiru inni beekee maaliif waan lama murteeffadhe gurbaa kana suzee ilaalu subhaanallah gurbaan kun akkuma shakkii takka nilleen sudanii maaliif lubbuun teetu si beektii bar takka mucaan kanas miskiina nattee haasawaasaas takka hubaddeemi yeroo jala deemus bakkee dukkanaa tokko seennaan sodaadhee dhugumaan sodaadheetumaan bakkattoon hamtuudha ammas darajaa agartee namni kun darajaa kana yeroo ol baanu asuma keessa na ukkaamsee gurbaan kun maal yeroo deemu garuu alhamdulillah rabbi tawakkaladhee garaa murattee maaltu garaa si murachiise abbaa hamzaa akkasii isaan dukkana keessa kaa'anii rakkoonu si murachiisti sillee jeena gooti dirqi akkasii ani yeroo saniif muradhee xiqqoollee sodaadhee eegasiis alalla rabbi jira tawakkaladheetuma woo ata kanas fagaatu naajjisan hanqalatanii bahaaruma biratti ol naqatanii alalla maalirraa asitti cinqamaa oolaa jechuudha. Wala kaladheetin seene alhamdulillah rabbil alamin galanni ka rabbiiti. Har'a rakkoon sin dabartee kunoo seenaadha haasa'u jirra gammachuu jijjiiramte jechuudha. Namni rabbii qabu waan dhabii qabu alhamdulillah namni haa jiraatu namni kunis haa jiraatu halkaniif guyyaa silaa isin faraqaadhaan mana kana dhuftanii naataawwachi baatanaanii bakkee maqaan fiigaa jechaa ijoolleedha mana jetta namni jiraachuun namni dirqama nama qabaachuun jaalala namaa qabaachuunis akkasumatti dirqama hedduu takka bareedaadha hedduu takka barbaachisaadha. Garuu alhamdulillah waa hundi nu dabarte inshaallah ka dhufus rabbiin tola haa godhu rabbi khayri nu haa godhu. Amma baargaa gizee ilaalu wayyaan isaa inshaallah wallaan isaa inshaallah wallaa namaa deema. Akkuma agartee bahar guyyaa meeqarrii barranne dadhabbiin keessa jira ammas qaatiraatti jira ciisu jira. Atillee ni dubsanitti duraan ciisu jira inshaallah anis xiqqoo afuratu maaliif namni bakkeessan jiru hiriirri maaltu dhufaa himi amma namni hidhaa jiru jiime qalbii kamtu si rafa qaamni kamtu si rafa alhamdulillah har'a waa hundi nu dabartee gurbaa kanallee rabbiin jazaa kafaluuf maaliif kadir naate har'aan tana inni dhufee waan kana naa godhu san maali anaaf nama khayrii naate galatoomu khayrii qaba mucaan khayrii deemu haa galatoomu. Inillee rabbiin inillee bahar qofaan baasne inni rabbiin baase achi keessa sila inni achi keessa oolee bubulee xiqqoo ture summii isaanii san ittuma naqan gurbaa kana maallaqa jechuun beekte nama gartee sammuun isaa daciifaa nama gartee imaanni isaa daciifaa dafee bita. Maaliif jennaan nama mucaa kana imaanni isaa jabaadhaan jira. Maaliif jennaan maallaqa akkasan isaanii deebisee garaa laafina kanaa maaltu fida? Imaana qabaachuu fida. Mucaan nama imaana qabu. Ammas laa uummanni kun shayitaana yaafooziya. Silaa xiqqoo bira bubbulee baay'ee akka baatii lama bira taa'e jijjiirama. Dirqiin waan isaanii numa naqani. Innummaan kun daawwannoo qabu. Inni nu alhamdulillah du'aayii qaba. Gurbaan kun du'aayii qaba. Garuu uummanni mujrimtoota ni dhaadatanii fi ni barbaadanii jaanii. Barbaada waan takka godhuun dindiyaanii gurbaan rabbiin baasee achi keessaa bahee jira kunuu du'aayiidha isaaf waa hundaafuu alhamdulillah namu gammachuu qabnaa waan jennee ibsinuu qabnu isinillee akkasuma gammaddanii jirtan arkeetiin jira alhamdulillah rabbil alamin hedduu takkaan isin galatoomfadha irra deebiitiin ammallee isin ja'a bootaa isin fatihaa fi bahariif qabdan bootaa isin ummata kanaaf qabdan maashaallah isin irraa ji'eetiin jira odoo nuti hin dirmanneen duratti isin dirmachuu gootaniif jechuudha. Maaliif daawwattoonni keenya jechuun maatii keenya amma yoo ati namni tokko rakkatee numa dhaamani dafaa baduu kana dhaqqaba. Oromoon Oromoof ni dhaabbatti maaliif isaanis nu bira jiraachuu adaba malee qaamaan qalbii nu bira jirani yoo ati akka rakkoon deemaa baduu san bira dhaabbata akkana rakkoo teenya nama hunda barbaadanii rakkoo teenya akka feene agarree jira. Inshallah rabbi xumura rakkoo haa godhu sanillee ummata kana waan hin dhaamuuf amaqaa'ee fi najjaashillee ummata isaa wajji jirullee badaa isa booda jirullee waan kanarraa akka dhaabbatanii dhaamsa dhaamaaf yoo dhaabbachuu baatanillee ammoo itti fufne jaaniiti dhaadinaa tajaajibaa godhu jira mucaa saniifillee yoo dubbii kanarraa gad dhaabbachuu baattan obboleeyyan keessan kan baharillee dhuftanii gartee dhiifama kadhatanii badii kanarraa yoo deebi'uu baattan maal isin namaa dhaadatanii mi dhaadannoon teessan boolla seenu teessan ummata if harkaa namni kana nama fi hin miidhu nama wajjin nyaatanii wajjin dhuganii du'aawuma goonaaf jechuun filana jallaa jenneeti ammas daranu nillee hin jallisnu rabbiin ni dandeeya. Jallaan nama jallatee meeqa diriirsu jira rabbiin haa qajeelchu isaan amma ati nagarre bahar bo'uun tun akka waan gartee dhumaniiti uummanni bar duraan waan biraatu yaadu jiranii rakkoo biraa yaadu jiranii bahar bo'uun tun amma isaan rakkoo biraa keessa galchisee jirti akka rakkoo biraa keessa hin galle garuu bahar bahe akka feta hin gadda ulee keessa rabbiin baase
uleessan illee utuu xiqqoolleen fayyin fuutanii kuchistanii bahee laarrallee baharuma jalatti dalagaa isin hanguma bahar akkam godhuu feetan. Tana gaafii tanatti taasisan. Akkam godhuu feetan. Gurbaan kun isinirraa furatu ilmaan hin guddifatu. Mee maalirraa barbaaddan obboleeyyan kiyya? Mee xiqqoo gad dhaabbadhaati yaadame ilmi namaa ilaa yoom nama jalatti dalaga. Sa yaada qabanii. Nama isin ilaa yoom nama jalatti dalaga. Osuma akkana jirtan yoo amrii rabbi isin jirtu maal taatanii. Sanifu dabaqa bayyanaddaa ogguta ka dhaabbaddaati kara tolaallee yaadame. Namni hunda kara hamtuu yaadu. Rabbiin sammuu isaanii gartee ta shayxaanni guutee wahuma taane dalaguu malee gartee karaa nagayaati irratti hin deemne tana rabbi isin akka jechuun isin hin jaan du'aamaan isin godha maali? Namicha isin akkana isin godhu jiru shayxaanni kun isinillee akka biraa isin godhu jira. Isinillee fayyaa qabdanillee hin se'u. Sammuun isaanii eebifu fayyaa qabu gar isaanii. Isaanu fayyaa qabu gar isaanu gisee laaltu. Namni fayyaa qabu xabii jiru bakkuma takka jira. Isaanis sirriin jiranii garuu bayyana rabbi isin haa bayyanachisu. Namicha shayxaana isin gabbartan kunillee isinif tola yaadee miti. Yaadiyaan jiru. Tola yaadne isinillee karaa maal boolletti isin ofu jira. Akkasuma beekama. Hallayyaa isin ofu jira. If isin agarsiisu ani waan isin ijoolleen qabu maali? Jenne. Waan jennu danne bal. Maali irra deddeebi'an fatiyaa mana isaa bal'aa. Kabahar rabbi qaba. Fuutanis nagayaan ni deebi'a mana isaa. Tumtanis rabbi ni baasa. Garuu tarakaa meeqaati harka kannaati obboleessa keessaniiti kabajaan irraa gad dhaabbadda amaana kannaaf waan isin hidhamu abbaar amaana mana isaatiif kannaa amma boodoo farkuu baattanii rakkoo biraa ooftan gaabboolumatti if darbitan akkumaan isin hin jeetti. Akkasii atillee obboleetti tiyya galatoomi ulfaaddu yeroo hunda hojii ta'e wanti jettee dhuftee na cinaa dhaabbachuu turte arrallee gammachuu baarii na cinaa dhaabbattee. Baga gammannee jechuun dhuftee gammachuun tiyya gammachuuteeti baga walumaanuu gammannee hordoftoota keenyallee gammadanii jiranii inshaallah rabbiin gammachuu waliin nu adaabu. Kunoo fooziyaallee haa galatoomtu obboleettii qaalii dhuftee gammachuus illee naa ibsitee haa galatoomtu hordoftaaf daawwattoota keenya nu jajjabeessaa du'aa ifeensallee dalaydee kunoo bahar baastee nullee hin dagatina ammallee du'aa ifeensan itti fufaan isiniin jaa. Inshaallah hanga viidiyoo biraatti walitti dhufnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.